kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Zaaraa Entertainmentii nageenyi keenya kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanittis naa qaqqabu jecha har'a oduu gaggabaaboo biyya keessaa qabannee isinii dhiyaanne an turtii ka isin wajjin taasiftu Zaaraadha. Hangafoota oduu erga ajjechaan rifachiisaa mormii jabaa keessa ture artistii Haacaaluu Hundeessaa irraa raawwatame addaan citee kan ture tajaajilli intarneetii kutaalee Itoophiyaa hanga tokkotti gadhiifamee jira. Godinoota Oromiyaa keessatti waraanni mootummaan bobbaase uummata bahaa gala dhoorkaa jiraachuun uummanni rakkoo cimaa keessa akka jiran ibsan. Akkasuma ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa booda namoota gaddatti dhagahaman ibsachuuf bahan waraana mootummaatii ajjeefaman keessaa muraasa. Waraanni Collee irraa gara magaalaa Boolloo deemaa turan aanaa Gunnaa magaalaa Nageellee keessatti qeerroo 8 bakka tokkotti fixuun boolla tokko keessatti awwaalan. Ambutti kan ajjeefaman Burtee Daanisaa, Alamnesh Isheetuu, Salamoon Ta'innaa, Daadhii Guutaa fi Bilisummaa Takkuu, Yuhunee Daani'eel, Dabalaa Alamuu, Kumaalaa Qabbata. Adaamatti kan ajjeefaman Marshaa Darajjee, Xilahuun Geetaachoo, Gazzaany Tasaggaayee, Dhugoo Shuumii, Muhammad Biiftuu, Taajuu Hajjii, Jibriil Haji Muhammad, Yusuf Sultaan, Bayyanaa Amaan fa'aadha. Naqamtetti kan ajjeefaman Iddoosaa Oliiqaa, Mikaa'el Naasir, Muzammil Aadam, Daggafaa Tolosaa. Shaashamannitti immoo Tashaalee Arjaa, Siraaroo Daalimoo Gishee, Boonsaa Abbayyoo fi Qoree Abdushakuur Ibraahim, Arabee Sheek Abdulqaadir. Arsii lixaa magaalaa Dodolatti waraanni mootummaa adoolessaa 31,2020 fixe. Muzayyin Hebboo, Muhammad Arsee, Muhammad Nabii, Muhammad Korjoo, Warqit Sheek Faariqoo fi Jamal Shubbisee, Bilaal Muhammadii fi Muhammad Caakisoo. Hordoftoota keenya ammaaf qabannee kan isinii dhiyaanne kana fakkaata. Akkuma maqoonni namoota ajjeefamanii biyya irraa nu dhaqqabaniin kan isinii beeksifnu ta'a. Bal'ina oduu kanaa obbo Numeer Huseen haala itti aanuun kan isinii ibsu ta'a. Adoolessa 23 bara 2020 erga ajjechaan rifasiinsa mormii jabaa kaasee ture artii Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame addaan citee kan ture tajaajilli intarneeta kutaalee Itoophiyaa hanga tokko gadhiifamee jira. Guyyoota 23 addaan citee kan ture tajaajilli intarneeta biyyattii kan gadhiifame wayita ta'u har'a ammoo lammiileen ergaa waliif barreessuu eegalanii jiru. Mormii dhalatee ture ukkaamsuun mootummaan intarneeta addaan kute jechuun dhaabbileen mirga dhala namaa fi rogeeyyotaa qeeqaa turan. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa erga gura intarneetaa kaasee galii mallaqaa miliyoonota hedduutti kasaaruun isaa beekame. Rakkoo nageenyaa dhiyeenya kana dhalatee odeeffannoo guutuu argatuuf lammiileen rakkataa turre jedhan. Erga gurri intarneetaa kaafame immoo viidiyoo fi suuraaleen miidhaa dhaqqabe mul'isan marsaalee addunyaa kanarra naannawaa jiru. Miidhaan kunis humnoota mootummaatiin akka raawwatame komatu jiraattonni magaalota Oromiyaa garaagaraa. Oromiyaa keessaa godinoota hundumaa keessatti waraanni mootummaa uummata bahaa gala dhorkaa jiraatuun himame. Godina Baalee, magaalaa Roobee fi Agaarfaa walumaa galatti godina Baalee keessatti waraanni mootummaa uummata hunda hiraarsaa jira. Rakkoo cimaa keessa jirraa jedhu. Akkasumas Arsii Shaashamannee keessatti namoonni du'anii fi dhawaman addaan baafachuun nama rakkisa jedhe jiraataan magaalaa Shaashamannee tokko. Gochi suukaneessaan mootummaan kun uummata keenya irratti raawwachaa jiru uummata keenya hedduun itti horuun qabsoo finiinsinee mootummaa nama nyaataa kan ofirraa kaasuuf qeerroon biyya keessaa murteeffannee jirraa jedhe. Namni tokko godina Baalee irraa akka jedhutti wanni mootummaan kun nu godhe hin dubbannu ka ajjeefame ka hidhame ka madaa'ee caalatti ka osoo fayyaa qabu maraatittuu caala jedhee hin qirfatee boo'e. Ummata bilisummaa arga dhiisiitii ummata ganaa bilisummaa arguuf jiru mootummaan humnaan gabroomsee akka keessan osoo hin taane akka koottaa jedhee abadan bulchuu hin danda'u jedhe. Itti aanaa raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu Birahaanuu Juulaa waan ijoollee mitii maraatan hin haasa'uun ummata magaalaa Shaashamannee gowwoomsuu yaaluun mootummaan kun haarawaa hin kufuu namni isa jaalatu miliyoona mootummaa tortoraa waggaa 27 biyya tana gabroomsee fi haaroon akka tokkotti hin kufu daandii cufuun qabeenya gubuun hin kufu jedhee onnee bokoksee haasa'e. Haa ta'u malee namni tokko lakkitee tanaa miti teennattuu taa'u osoo ka jedhuun tahee xiyyiitii kallachatti nu galchuaa jedhan. Garuu haa ta'u malee seenaa borjalaa hin baane onnee uummata Arsii keessa dhalate osoo hin taane onnee uummata Oromoo hunda keessatti galmaa'ee Biraanuu Juulaa jecha har'a jedhe kana bor itti gaabbuu jira jedha jiraataan kun.
Mootummaan lubbuu namaa irra qabeenya gubate isa yaachisu. Mootummaa waraanni isaa leenjii gahaa hin qabne durriyyee leenjisee uummata akka feete gootu. Waraana qabeenya namaa saamu, kan mana qonnaan bultootaa gubu, kan dubartii ulfaa garaa qabdu gudeedu, kan loon namaa humnaan qalatee nyaatu. Kana biyya keessatti bobbaasee haadha dhiiraa boochisaa jira. Dhaamsi nuti akka ilmaan Oromoo tokkotti jaarsotaa fi abbootii amantaa biyya keessaa jiraniif maanguddoota maqaa jaarsummaatiin mootummaa jala deemtanii uummata keessan cidhaa fi du'a wajjin baafattan, kan qeerroo ganda irra deemtanii makalaakaa doorsisaa jirtan. Takka takkaan keessaniin uummanni kun isin argaa jira. Mootummaan hin kufa. Faayidaa xiqqoof jettanii uummata keessan hin rakkisinaa. Yoo dandeettan qabsoo uummataatitti makamaa gargaara. Yoo hin dandeenye galaa mana keessan taa'a malee dhuma umrii keessaniitiif seenaa ilma keessaniif hin tolle hin barreessinaa, irraa of qusadhaa isiniin jenna. Abbootiin amantaa Rabbi akkana jedha, Waaqayyoo akkana jedha jettanii uummata haqaa isaa fi mirga isaatiif falmatu dura dhaabbattanii afaan fajjaajjessuuf deemtan seenaan isin gaafata, irraa of qusadhaa jechuun dhaamsa kenna. Hordoftoota Zaaraa Intartiimentii oduun guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata. Hanga oduu biraatiin walitti deebinuuf turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.